بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Miidiyaan kun barsiisaa diinii Islaamaati. Sagantaaleen barnoota diinii Islaamaa kan akka Qur'aana ijaan qara'uu, tafsiira Qur'aanaa, hadiisaa fi akkuma san gorsa garaagaraa bifa salphaa tahee fi bifa namaa galuun kan qopheessu. Yeroo yerootti akka isin bira gahuuf laayik, sabiskiraayib gochuudhaan hordofaa. Akkasumas hiriyoota fi hawaasa muslimaa hundaaf sheer gochuudhaan khayrii irratti hirmaadha.